Yaa Abdii Inspire barnoota qubna gara qabu qabadhe isiniif dhufeera. Subscribe gochuutiin eegala galatooma turtii gaarii. Egaa itiyoo tiiktookiin karaa onlaayiniitiin birrii argatamu baankiitti kan kaffalu dhaabbata sirrii namoonni hedduu banataa jiran waan ta'eef isinillee viidiyoo kana isteeppii guutummaasaa ilaaluutiin seeraan banadhaan jedhaa turtii gaarii. Yaa akkam jirtu egaa kunooti pilaatfoormiin iTalk kan jedhu kana iTalkii kun argaa jirtu haala kanaani baay'ee chaalenjii haala addaatiin baasee jira jechaadha. Akkasuma immoo viidiyoo namoonni baay'ee irratti hojjetanii jiru. Carraa kanatti dafaa fayyadamaa isin jechuun barbaada. So argaa jirtu pilaatfoormii kana keessa tootaalii banee seenee jira. Egaa pilaatfoormiin kun isinii kaffalaa jechaadha. Kaffalaa jira yeroo kanatti. Amma viidiyoo isin gadhiistan irratti baay'ee kaffala jechaadha. Kanaaf yeroo kanatti please ijoollee Oromoo fayyadamaa. Piroomoshiniin kun osoo hin dhumiin osoo hin darbiin itti fayyadamaa isin jechuun barbaada. Asirra namoota hedduutu jira argaa jirtu kunooti. Tootaalii banee seeneera jechaadhaani. So fakkeenyaaf yeroo tokko bakka piroofaayil aayikaniin koo jiru kana ilaaluu dandeessu kunoo argaa jirtu. Amma yoonaatti amma makkaniinaaf lakkaa'eeru kooyinii yoo xiqqaate 2000 wayi kan jedhu addana kanatti naa lakkaa'ee jira. Ergan banee kaasee jechaadha. So yeroo kanatti namoota hedduuti fayyadamaa jira. Kanaaf itti fayyadamuu qabdu. Seentanii akkamiin akka bantan isteeppii guutummaasaa isinitti agarsiisa. Egaa irra guddaan iimeelii keessanillee veerifaayi gochuu qabdu. Just ani veerifaayi godheen jira jechaadha iimeelii kan addanatti. Veerifaayi erga gootan booda seef kan jettu kana cuqaastu. Kanaafi akkasuma immoo isteeppii guutummaasaa akkamiin bannaa maal gochuu qabnaa kan jedhu guutummaasaa isinitti agarsiisa. Egaa laayik akkuma feesbuukiidha jechaadha. Tiiktookii irratti as taa'aqamaa jira. Chaanaalii baay'ee irratti fireendii fakkeenyaaf asiitti na gaafataa jiru jechaadha. Fireendii yeroos gaafatan konfiirmii jettanii deebistuuf jechaadha. Hiriyaa taatu jechaadha. So asirratti illee wanta isin poosti gootan ni ilaalama. Fakkeenyaaf poostii godheen ture ni suura. So suuraan poostii godhee baay'ee aayii ta'e ilaalamaa jechaadha. Baay'ee ilaalamaa olee. So baay'ee salphaadha. Banachuusaa isteeppii guutummaasaa isinitti agarsiisa waan ta'eef kana fakkaata akkamittiin banna kan jedhu immoo baay'ee salphaadha jechaadha. Isteeppii kana guutummaasaa qofa hordofaa. Egaa laayikii gochuun dagatiin ijoollee Oromoo hedduu bukkee haa ga'u. Egaa saayinaappii irra erga seentanii booda jalqaba irratti maqaa keessan guuttu jechaadha. Egaa laast neemii irratti immoo maqaa abbaa keessanii guuttu. Haazir neemii kanarratti xiqqoo nama rakkisa namni baay'ee waan banataa jiruuf waan ta'eef fakkeenyaaf ani irra deddeebiin yaalee bane jechaadha. Pilaatfoormiin amma keessa seenee isinitti agarsiise. Yoo xiqqaate ilaalaa jirtu abdiis kan jedhu yoo xiqqaate abdiis jedhee deebee lakkoofsa 12 gashee haazir neemii iimeelii keessan asitti garuu iimeelii kan ittiin yuutuubii hojjettan gashuu hin qabdan. Iimeelii ittiin yuutuubii hojjettan gashuu hin qabdanii paaswoordii gaafa jedhu paaswoordii mataa keessanii kireet godhattu jechaadha. So paaswoordii bakka kanatti erga guuttaniitii booda maal gootu sign up kan jettu kana cuqaastu jechaadha. So gara sign up keessa erga seentanii booda waan baay'ee isinitti himaa. So fakkeenyaaf asitti seera kan akka kabajjuu seeraan akka hojjettu tasmaamayitii waliigaluu keessanidha kan isin raayitii gootan bakka kanatti. So meelii dhiira ta'uu mirkaneessee jira jechaadha. Kana booda loading kan jettu kanatti argaa jirtu. You find name jedhaa jira jechaadha. Amma yoona haazir neemii irra deddeebitanii yaaluu qabdu jechaadha. Liinkii kana jechaadha. Liinkii isin ittiin cuqaastanii seentanii eessarran isiniif kaa'a. Diskiripshinii yuutuubii kanaarran isiniif kaa'a. Diskiripshinii yuutuubii korra jechaadha. Kanaaf irra deddeebitanii yaaluu qabdu. Haazir neemii irrattidhaan wanti guddaan ani nama rakkisu pilaatfoormii baay'ee banuu waan beektaniif ammasumatti isin rakkisu jechaadha. Maqaa keessan erga guuttanii booda haazir neemii irra deddeebitanii yaaluu qabdu. Haazir neemii jechuun maqaa keessanitti maqaa keessaniif maqaa abbaa keessanirraati. Fakkeenyaaf maqaa keessanirraa qubee guutuu gootu maqaa abbaa keessanii qubee 2 wayi tokko fayyadamtanii lakkoomsatti dabaltu jechaadha. Lakkoomsa muraasa. Amma dijiitii 8 ta'utti. Kana ittiin guuttan taanaan isiniif hin banu. Kanaaf irra deddeebitanii yaaluu qabdu jechaadha. So banee pilaatfoormii kana keessa seenee isinitti agarsiisee jira jechaadha. Haazir neemii haala kanaan dirqama irra deddeebitanii yaaltaniiti maal gochuu qabdu? Banuu qabdu jechaadha. Ammallee namoonni hedduu waan banaa jiranii fi ignoor na godhaa jira jechaadha. Ofirraa na deebisaa jechaadhaan. Naaf banaa hin jiru jechaadha. Kanaaf yaalii meeqaa boodadha kan inni banadhe jechaadha. So naaf lakkaa'uu jalqabeera. Viidiyoo poostii godheera. Jalqaba irratti isinitti agarsiisee jira. Amma kan isinitti agarsiise haala kanaan foormii baniitiisaa haala kanaan guuttu.
Azirneemii irratti maaliif nu rakkisaa jettanii gaaffiiree karaa keessaa telegiraamiitiin akkasuma karaa garaa garaa na gaafattaniittu. Kan inni sin rakkisuuf sababa maaliidha? Sababa namoonni hedduu banaa jiraniifidha. Siisteemii kanarra namoonni baay'ee galanii sababa banaa jiraniifidha jechaadha. Kanaaf itiyoo tiiktookii baay'ee overii as taa'aqamaa jira waan ta'eef amma fayyadamuu qabdu daftanii jechaadha. Amma yeroon isaa osoo hin darbiin jechaadha. Kanaaf itti fayyadamaa. Irra deebitanii erga bantanii xumurtanii booda maal fakkaata kan jedhu immoo itti aansee isinitti agarsiisa ammallee irra deebi'e. TikTok kan jedhu kana TikTokii kun argaa jirtu haala kanaanii baay'ee chaalenjii haala addaatiin baasee jira jechaadha. Akkasuma immoo viidiyoo namoonni baay'ee irratti hojjetanii jiru. Carraa kanatti dafaa fayyadamaa isin jechuun barbaada. So argaa jirtu pilaatfoormii kana keessa tootaalii banee seenee hin jira. Yaa Abdii Inspaayer barnoota qubna gara qabu qabadhe isiniif dhufeera. Sabiskiraayib gochuutiin eegala galatooma turtii gaarii.